namoota osoo makka hin adeemin biyya isaanii ta'anii hajjii godhanim hajjii gochuu qofa osoo hin taane ammoo hajjii qeebalamtuu kan takka namni kamuu ummanni kamuu hin goone godhanim. Alimtichi guddaan Abdullah ibn Mubaarak aliif ollaa isaa namoota baay'ee waliin mana bahee karaa bu'em. Bakki inni adeemaa jiru Makkatal Mukarramaa, wanti inni adeemaa jiruuf ammoo rukunoota islaamaa shanan keessaa tokko kan ta'e hajjii raawwachuufim. Otuma adeemaa jiranii wanti tokko isaan mudatem. Alimni guddichi kun gara laafessi namaa waan akka kanaa bira dabaruu abadan hin danda'u. Abdullaaf namoonni isa waliin jiran dhaabbatanii ilaaluu jalqabanim. Fuuldurri isaanii bakka kosiin itti gatamuudha. Intalli tokko bakka kosii sana keessa ba'aa jirti. Intalli kun akka namoota biroo kosii xuraawaa gatuuf miti bakkicha kan dhaqxem. Harki hawaasa kaanii kosii gatee deebi'am. Kanis ammoo kosii gatee osoo hin taane waan qabatee deebi'uu qaba turem. Kosii harkatti qabattee jirti. Eeyyeen kosii. Intalli kun arraagessa du'aa kosii keessaa fudhattee gara mana isitti qajeeltem. Ummanni dhaabbatee ilaalu marti ajaa'ibamem. Argee wal argisiisuu jalqabem. Yeroosuma salaftichi alimni guddaan Abdullah ibn Mubaarak kun namoota isa waliin jiran keessaa kaan gara intala kanaatti hatattamaan ergem. Waan arge adda baafachuudhaaf dhugaan maal akka ta'e baruu barbaade alimni kunim. Namoonni ergaman intala fidanii dhufan. Yeroos Abdullaan arraagessa du'aa maal gochuuf kosii kana keessaa fudhattee deemta? Mee sababni isaa maali jedheenim. Deebiin intalli kun kennite garuu alimticha guddaa kana Abdullah qofa osoo hin taane ummata isa waliin jiru hundayyuu qalbii cabsee imimmaan isaan irra dhangalaasem. Akkana jetteenim waan nyaannu waan dhugnu waan foonu dhabnem. Wanti tokkoyyuu mana keenya keessa hin jirum. Erga guyyaa sadiitii homaa hin nyaanne waan qonqonjiifannu hin argannem. Baay'ee rakkannee waan goonu dhabne. Lubbuu keenya oolfachuuf jennee haraama ta'ullee osoo beeknu arraagessa du'aa kana dikee yookaan kosii irra arganne nyaachuu fi kan hin fudhee manatti galaa jiru jetteenim. Beelatu haala malee nutti ulfaatem. Dubbiin beelaa waan hamaadha. Amma tasumayyuu obsanu dhorkeera. Baay'ee beelaaneeti jetteen intalli kun. Abdullah fi umman isa waliin jiru waan dhaga'u kana amanuun itti ulfaatem. Onneen ijjaraatu qabem. Hogganan injila gara hajji adeemu kana Abdullah ibn Mubaarak ummata waliin hajjiif karaa bu'ee kana bakka tokkotti walitti qabem. Nyaataaf dhugaatii qabeenya keessa waan ittiin hajji deemaa jirtan hunda lafa naqaa isaaniin jedhem. Namaadhaa asii beela ofii rakkatu hajji hin deemnu jedheenim. Hawaasni muslimaa hundi waan qaban hunda lafa ka'anim. Qabeenya hujjaajota walitti qabame kun intala arraagessa du'a kosii keessaa fudhattee nyaachuuf manatti galtu qofa osoo hin taane hiyyeessa gandatti maraaf qoodamim. Musliimoonni qaban obboleeyyan isaanii hin qabneef miskiinotaaf waan qaban kennan rahmata godhaniifim obbolummaa islaamaa itti agarsiisan ajaja rabbii fudhatan dhaamsa rasuulaa sallallahu alayhi wasallam hojiirra oolchanim. Abdullaanis ummanni kaanis hunduu kan hajjiif deemuuf manaa bahe qabeenya isaa rakkataaf qoodanii of duuba deebi'anii Makka deemanii hajji gochuu dhiisanii gara mana ofii isaaniitti deebi'aniin booda alimni guddaan Abdullah ibn Mubaarak kun manama yookaan abjuu argem. Abjuun inni arge kun waan takka dachee duniyaa irratti ta'e hin beeknedha. Abjuun inni arge akkana akkas isaan jedhamim. Hajjiin keessan haalaan qeebalameera. Takka namni hajji akka keessanii kana godhe hin jirum. Rakkata muslimaa gammachiiftanim. Khayrii hundumayyuu rabbi irraa argattanii. Hajjuun mabruur wasa'yuun mashkuur jedhameenim. Dhuguma taateen akkanaa takkaa tahee hin beekum. Abdullah fi jamaal isaa kun imaana guddaa warra qabanim. Warra maalummaa islaamummaa, maalummaa qabeenyaa fi maalummaa obbolummaa islaamaa waliif yaaduu fi waltumsuu kanneen sirriitti hubatanidha. Isaantu karoora imala hajjii kan manaa ba'eef haqee obboleeyyan isaanii hiyyeessota gargaarim. Rabbiin inni hojii khayrii namaa xiqqoollee fuudhu malee hin hafne garuu lakki isin hajji irraa hin hafne hajji gootanittum. Gochuu qofa osoo hin taane ammoo hajjiin keessanis qeebalamaadha. Ani isiniif fuudheera yaa gabrootan koo gaggaarii jedheenim. Rabbiif jechuuf qabi isa tokkicha mootii qixa hin qabne rabbii aalamaatu of siif qabaam.